Tanaan jedhee jeneraal kaasee ture silaa asumarratti jechuudha. Akkana michi. Reefi jeneraal keessan dubbisaafsanii? Jeneraal irratti sheer godhaa ree adeemu inni eega fiduu danda'e. Sheer godhaa jeneraal irratti gaayis. Jeneraal sheer godhaa yaa. Jeneraal garee fammaa sagalee fide kan. Sheer godhaa fidaati boona itti kufsiisimee ana siin sagalee nama na biraa silkii haasaa waan ta'eef bara sanii. Ayyee hawaasa keenya baga nagaan ooltanii warri haqa keessanii isin jalaa nyaatanii kashiraaf sharrii of keessaa hin qabne nuti maqaa namaatti balleessus irraa hin qabnu hayti teessan qulqulluu warri haqa qabaatan koottaa ol baay'ee nuun sodaatin hawaasa keenya. Kanaaf koppiliinki godhaa mana taaptaap godhaadha jechuudha isin hafa ammallee koppiliinki gochaa jirtan taaptaap godhaa koppiliinki godhaa warri as jiru kun guutuun haqa keessan baasuu fi akkuma keessantu namatti ulfaateeti namni isin irraa durgoo fudhataa jiru hin jiru. Kanaaf ol baacuutti keessanuu himadha tartiibaan jechuudha. Wallaahi lazim akkana funyaan qabdanii irraa fudhatan akkanatti jaalatanii kennan jechuudha. Hadha wanti ittiin uf ijaaranii deemaniin mallaqa keessan gartee gaafoon manni foon harreetiin ijaarame gaafuma gartee waraabessi yuusu diigamaa jedhan. Warri hadha uf ijaaree deemu kun gaafuma gadi baanii miidiyaa kana gubbarratti isin himattan hawaasni cufti dhagaye manni isaanii diigama jechuudha. Koottaa dhiyaadhaa himadhaadha itti muddaa jabaadhaa koppiliin godha tartiibuma akka dabaree keessaniitiin koottaa ol baalaa gosa tokko tokko barreeffadhaa. Dafaatti muddaa koppiliinki kanatti jabeessaame reef dhageettanii jirtanii mana nuuraddinitti waan isaan qopheessan warroota dhagabbayee dubbataa jiru kanaafi nutillee nama arrabsu gadi baafnee hojii asirraa hojjennu dhiifnee ijoollee arraba kan gabbaafnee isinitti bobbaafna jechaatiin turan dhageettanimi kana guutuu kan godhe maalidhe haqa namaa gaafachuudha haqa namaa qofa himachuudhaaf jechuudha itti fufa ammallee. Sila sunattuu koo gasi darbe jaarsattiin hoo maal gasi darbiti koo dullattiin. Kolkolee agartee miti akka dubbannaan achirraa kan darbanii jechuudha. Kana maqaa sheekummaa baatee warra si'achi deemu. Sheeka maaliin beekan abbaa murtii jedhamti bara suni hattuudha hiyyuu isiinu hattuudha. Kolkolee ajoo itti tan amma likkilikitti mee achirraa bu'e kan obboleessoon safaataan beeku boonaan sodaa eenyutu hin qabu. Wallahi sodaa eenyutu hin qabu. Haqa namaa qofa gaafatte ijoolleen akka teenya nuu kennaa qofa jette. Kanaaf hundi keessanuu koppiliinki godha ol ba'aa tartiibaan himadha. Warri ol baatanii himattan viidiyoo as baatanii ragaa keessan dheeffattanii jenna wallahi jaalatanii hin deebisan. Amma karaa keessaatti nama sadii moo nama afur jaarsummaa ergannatti. Ani nama akkasiiti miti jaarsummaan kamaali asirratti dhufee kenna laal asirratti jaalateen kenna. Itti muddaa. Raayis wanni guddaa wanni nuti barbaannu ragaa qabatamaa qofa barbaanna. Soban feenuu isa dhugaa waan taatan waan qabatamaa maallaqni keessan nyaatame kan sagaleen jiru kaagartee waa hunda kan risiitii qabdan akkaawuntii beeytan waan san guutuu wajjin as baatanii boona mudeetara qabde waan ta'eef nama kamuu ol galchiiti takka takkaan viidiyoo bansiisii gaafadhu ragaa qabatamaa wajjin ragaa abbaan barbaade haa iyyuu nuti immoo haa kafalmuu itti kufna namni nama arrabsuu mo'atamuudha waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaaf warri himannaa barbaada lakkoofsa tokko barreessaa itti fufaa. Konfidensiin as baatii sagaleen dubbadhaa ooma takka hingala jaalatee hingaluu jechuu haa iyyitu hattuun iyyaatiin hin jirti. Kanaaf ammallee immoo hattuun guddaan jechuu guddaan waan sana gartee hattoota biraa difeensi godhaa folu walii gadi fiigaa ooma takka illee waan inni fidooyiit illee hin jiru sodaachisaan inni miidiyaa gubbarratti oofu ooma takka wallaahi waa takka isin tuquu hin danda'u. Biyyi jirtan biyya heeratii maallaqaa keessan gaafattanii. Kanaaf homa takka haqa keessan Ela Ibrahim nageeffadhu muciyyoo ganama dhuftee sitti iyyaa turte san amma kun nu qabu jedhanii jiran nama hunda barbaada nama rabbii jedhu dhaabadhu waan barbaade sii kafallaa kun bartii ennamte yoon bargannatti gosa takka bara naan fira bara hayaati akkasi kala jennu intala shawaa dubbadhu meeta ol baate tun sa'aatii fiititti fayyadamtu ijoollee akkam nagaadha Kee dursarratti nagaa galata waaqayyo dursarratti galatama bileessa qiyya qaalii nagalchuu keetii fi namoota tokko biratti himannaan kiyya haddisii miti fakkeenyaaf boona baaleet illee beekta jechuudha naani humna albaata dheerina waggaa keessa na irraanfatte jedhee yaada. Wallahi sin beekoon. Na beekta bara 2023 guruppii keessa illee ni turte. Viidiyoo ana ayi viidiyoodhaan mee as bu'uun dandeettu viidiyoodhaan. Xiqqoo daa'iman baadhee jira daa'ima madaaminatti gattee deemte. Jechuun maaliifuu namni haqa qabu kun namoonni jala jiran kamillee asirraa waatiin xalla waan taateef viidiyoo as baatee gaafa dubbatte dhugumatti haqa ofii qabdi. Akka keetiif ati viidiyoo fuulaan bahu miti qullaas yoo dhaabbatte akka kee barbaadachaa jirtu obboleettiti. Waa janaa asirra taa'aa jirtu janaa jechaan jirtu. Inni rakkina hin qabu.
ba'ullee rakkoon qabu nan ba'a garuu daa'ima xiqqashoodha xiqqoodhaan baadhee jiru irraa kan yoo kufte xiqqoo ishee rakkisaadha beektee. Hayyee maali mannaan kee eenyu si nyaate? Himannaan kiyya nama gammadaa jedhamudha. Silkii isaallee ni qabda baale boonaa baaliyatillee jechuudha. Faana haasa'aa turte. Guruppiin yeroo sanaati keessatti haasa'aa turte illee ammallee hin bannee kaayeen jira jechuudha. Yoo rabbiin humti guyyaa eegee dafqa kootiif abdiin kutanne ammaatti rabbi guyyaa tokko na yaadatee dafqa koo naa galcha jedhee dhuman kaa'adheen jira. Mubaarak illee majammaraa duraatti baaseera. Akka ammaa kanatti waan ho'i hin qabu sa'aatii sana jechuudha. Innaa bakka baay'ee yaa akkatti hojjetanii fidanii abbaatu beekaa. Kan bara nuti gaafannee torbaan kafala fayyadee siin kafalle mallaqa sana gammaatitti? Laa dhugaa naaf hin kaffalle dhugaa. Naaf hin kaffalle. Ajaa'iba. Okay, maqaan isaa eenyu? Birrii waggaa 2 fi ji'a 3 hojjedhe kontiraataa doolaara 3,250dha. Natti cufameen taa'e hojjedhe birriin bara sana hojjedhe jechuudha. Na eeganii balbala lamaan natti qollofameen taa'a. Seenaa koo namni wallaalee hin jiru biyya Beerut keessatti. Rakkina guddaa keessa taa'een hojjedhe. Sanuummoo birrii sana harkatti qabadhee utuu gaadamu madaamiin kootu na ajjeesuuf illee na gaaddu. Icciitii isaa marallee ni beeka namni kuni naa hawwadhe jedhee maatii biraan naa gahe adaraa jedhee tanan itti kenna jechuudha. Kazaan innoo har'a jedhaa bori jedhaa iftaani jedha utuma akkana jedhu bara lakkoofsisee yaa'u amma har'aatti abdiin kutannee dafqe koonni gala deeman abdii qabaa. Amma moo jedheeyyuu silkiina jalaan kaasu yoo isiniin danda'ama ta'e kan ijoollee deebisaa jirtu yoo isiniin danda'ama ta'e. Suuraa isaa qabda. Suuraa isaa ol baasee hawaasni haa argu dhugaadha nan beekanii akka inni malaqa irraa qabdu. Anuu nama dhaqee keessaan gaafadhe tokko nama rabbiyyadhaaf beellamatti naa qaba boru kenna iftaan kenna yoo danda'e wal jalaa torbaaniin kenna jedhe ani sii kenne si'a birrii san dhugaa rabbii mana mubaarak gaafa waliin hojjetaa turretti dhuftee nutti matti dhaqee keessaan gaafadhe keessaan gaafachuu irrallee garee hidhanii garee sanitti na dabalanii nama ni kennaafi jechaatiin ture gadhaatti hin kennine suuraa isaa ol baasi. Jaalatee dhufee hin kennu laal. Jaalatee hin kennu. Dhageeffadha hawaasni keenya kan jala kana jirtan. Hadda namni kuni hadda afaan qulqulluu fakkeessee nama gaarii gaarummaa qabu fakkeessee hadda irra hedduu warri gartee ijoollee mallaqa irraa nyaataa jiran hattuma jechuudha. Kanaaf hadda muciyyoo tana qofaadhaati miti. Jaalateen kennu keessi hawaasni keenyallee irraa waa barata. Akka namni kun hattuu ta'e akka namni kun nama saamaa jiraatu haadhaaf abba jala kana jira obboleessa jala kana jira biyyarraa hanga gartee biyya inni keessa jiruutti amantummaan irraa fuudhamti waa'ee kan miidiyaa jechuun dhiibbaa xiqqaa hin godhu jara keenya. Miidiyaa jechuun waraanni addunyaa guddisitti bobba'uuyya miidiyaan sirratti bobba'uurra wallaahi karaa takka deemtee nama wajjin dubbachuu hin dandeessu nama wajjin dhaabbattee dalagachuu hin dandeessu amanummaa nama biratti hin qabdu kanaafuu suuraa isaa ol baase addunyaan guutuu na agartu ragaa'uus hin barbaachisu anuu ragaadha dhugaa rabbi anuu nama keessa taa'ee kadhachaa ture irraa ragaas hin barbaachisu ol baase suuraa isaa koppiliin godhaa kanaadha manaa faanaan qaba kanan qabutti iyyuu suura isaa ol baasi rakkoo qabu taate walumaan nyaatanii baasan ka haadha manaasa waliin ol baasi iyyuu hindoomisa barbaannaa iyyuu ol baasi. Koppiliin godhaa jara keenya hawaasa keenya koppiliin godhaadha. Koppiliin taaptaabii kanallee itti jabaadhaadha. Bifa adda addaa gochaa jira waan taateef keessatti iluu jedhanii boonaa jedhanii usmii jedhanii waa xiyyeeffatanii dalagaa jiranii waan fedhanaa godhan obboo nuti nama dantaa qabuudhaati miti sodaachisaaf dantaa hin qabnu nuti ijoollee Dubaayii keessaati miti kan gartee horoqaasii hojjechiifne jedhanii sodaachisan san haqa namaa barbaaduun itti fufa haqa qulqulluu qabaannaan ka gartee jibbaa namaa hin qabne ka gartee shiraan hin deemne wallaahi mallaqaa fi miti ka barbaadu dhugaa tantee rabbii barbaanne nuti dhugaa gartee ijoollee Saudi Arabiyaa jechuun dafqa ofiitiin bulti nuti namaa kanamaatti tajamuudhaa miti namaa kanamaa nyaate immoo bira dhaabbannee irraa falmannaa jechuun irraa qolanna. Lakkoofsa tokko lama barreeffadhaa warri haqa keessan qulqulluu qabdan akka obboleettii teenya tanaatitti tanaan maragaadha anuu nan beeka anuu hedduu kadhadhee jira keessaan itti deemee hin kennu jedheemi ol baasi fuudhee mana kiyyaatti illee galaa usmiyyeen asirraa jabe anatu mana banaa jechuudha laal. Warri Dubaay hattuu takkaan jechuudha keessaan dhufanii kadhataa jiran keessaan dhuftanii kadhachuun isin hin baasu kennaa mallaqa namaa wanti isin jaarsummaa argitaniif hin jiru keessaan laalla wanti jedhu hin jiru kennaa mallaqa namaa wallaahi laziim nama afurmu nama shan silaa nama jajjaba natti ergan keessaan hin jiru wanti akkasisu safaataan akkasii nu bira hin jiru nuti waa dhabneeti miti mallaqa isin gaafachaa hin jiru haqa namaa ofirraa kennaa wanti isin baatanii hiitaniif illee hin jiru kennaa jaarsummaa wanti jedhamu hin jiru no hin jiru. Mallaqa namaa ni galchita galchi ol baasee obboleettii tiyya suuraa ol baasee lakkoofsa lama barreeffadhu warri ragaa qulqulluu qabdu akka obboleettii teenya tanaatitti viidiyoon as baatee konfidansii qabaattee haqa kan keetiif dubbachaa jirta
kun gartee namni dafqee shilingii ibsumaa akka itti fuudhu rabbiif nama santu walitti beeka. Wallahi hadda maqaa balleessii irra kaayanii bifa adda addaatiin bayyala kanaati. Kolkolee tayyala kana teettee waan agartee barreessitu bayi. Beesi. Leeba. Man hayti obboleeyyan teenya haqa keessa gaafataa jirti malee waan nu kennaa jechaa jirtu. Haquma ofii fuutee namatti kennite sossobanii malaan bifa adda addaatiin biraan dabarsanis yoo isin haqa ofiitiif gaafattu gudeeduudhaaf waaman manatti dhageeffadhu akka itti warri Dubaa itti bade akka dachiin itti bade haqisii nyaatanii sanirratti illee deebisanii gaafasiin mallaqa ofii gaafattu kootu mana bakka akkasitti hin fudhatta. Yoo mana dhuftee fudhatte malee mallaqa illee irraa fudhatanii gudeeduullee barbaadan dhageeffadha. Kallattii kanaan gartee uummanni Dubaa uummata rabbiin hin sodaanne uummata mallaqa namaatiin of ijaare. Ummata namaa mallaqa namaatiin beekamtii argatu. Ummata mallaqa namaatiin miidiyaarra deemee beekamtii bitatu. Kana dadhabanii yoo isin mallaqa ofii naa ergite si ergaa kootu. Maa itti ergite rakkoo maal qaba? Mana waamanii ijoollee meeqa mana waamanii gudeechisa. Facaasaa jira akkas tanaan. Ilaal shaama dhaggeeffadhaa. Dheengaddaa obboleessi keenya Ahmadiin kun ana mana gana dheengaddaa. Dheengaddaa harka wal cabbannee amma booda hojiin keenya hojii quraanaati hojii hadiisaati jennee. Qoy adii godhu qoy Ahmadiin simmeetaawwiin godhin. Ahmadiin simmeetaawwiin godhin ilaal shaama dhaggeeffadhaa. Dheengadda sirbi Suudaanii tokko nafne jedha. Sirbi Jimmaa tokko nafne jedha. Sirbi Arsii tokko nafne jedha. Waluma keessa faca'e Ahmadiin. Kopheen hundumaa 45 sana kaatee beektaa miti miilisaa 45 sana akka inni godhesu tokko namaan godhu sanitti himaati. Achutaalee carqii ofirraa facaasee laal shaama dhaggeeffadhaa. Dargaggummaa godhinne uummata koo naqaataa isin qabeen sirba malee uummata koo jibboodeen sirba lama duuba sirba Suudaa qoya Habiibii sirba fakkeenya Suudaanii bilisa baasuuf sirba Suudaanii kan cafarteeti. Ana bara keetan ka bara keetu baddo ofirraa qaban biyyi koo bilisoomte biyyi koo jaalamte itti dhaqeen ka bara Itoophiyaa du'aa godhee biyyi keenya ijaarame bilisoomeera kan barbaadaate bilisoomne nuti alhamdulillah. Miti baay'ee gaarii ta'uudhaan fakkaataa jira. Oromoon Oromoo attamitti walitti yaa'ee wal fixaa rasaasaa lafarraa wal ta'an jiru settee bittan isin biyya sun nagaadhaan mana muka jabaa gaarii daftanii Oromoo bilisoomeettanii du'aa ittiin godhatin. Du'aadhaan walitti ijaaruu qabna biyyi keenya du'aa godhachuu qabna. Itoophiyaa gini maal jedhaa ministeerri muummee doktor Abiyyi Ahmad maal jedhaa Itoophiyaa obboleessa keessan obboleettii keessan gursaadhaan jiru someedhaa mee kanarratti obboleettii keessan obboleessa keessan gursaadhaan ofitti qabadhaa jaalalaan ofitti maddaadhaan isinoo akkanatti walitti nammatamu. Jibbaanii kennamuuf jaalalaan ofitti hammatamu beeksisa kullee jechuudha. Achii kaamee yaa rabbi ati badiyaan koonaanis badiyaan ergasii hojjedhe anis hin beeku wallaalaadha jedhamee ofirraa toobatamee biyya ofiitii qabsaaftanii agarsiiftanii kaatanii toobattanii beeksisa keessanii hundaa du'aa godhatanii salaattanii biyya keessanii guddanii gaafa biyyi nagaatu. Kanaafuu amma nuuf galeera. Rabbiin kun seeraa ittanii ofii qubaa deemummaa faayidaa maalii qaba? Ishii Ahmadiin ilaala ishii Ahmad dhaggeeffadhaa gama maal jedhaa beektaa? Atis jedha Sheekh Ahmad Sheekh Hamzaanis bakka gaafa sirbaa sana affeeramtaniitu achi deemtanii du'aa kadhattanii uummata caffaru ilaaltanii jaalala uumtanii galuu qabdanii jedhaara kunoo affeeramtaniitu jira Sheekh Ahmad akkam jettaniin isin maal jettan? Ani maaliin jedha sanni caffaraa tureyyuu ituun mana hidhaan itti isa hidhu qabaadhe sanni gaafa sargii caffaraa tureyyuu dhaqadheen isa hidha naan danda'amu malee. Sama nama anggawa, sama dah jelas nama anggawa nama kabar jamaah dah lagi berada di sini mah. Akanat biji, yo muda rawal guti, lagi berada di sini mah. Yo muda rawal guti. Ini muda tergaul lah farayu. Naga boleh sekali. Ya Rabbi nu kaya cetani biji kenya. Kabar tani dua guti kita. Kabar yaran, tu piara, nagenya muda. Malif. Nagenya itu aku kalau dijulin Oromiyaa kami tiba akan lewat cepat-cepat wajib biti. Balaa ofitti qabdan gaa Sheekh Ahmad dhaggeeffadhaa gaa. Biti sikita jira hunda keessaniyyuu. Maaliif? Ilaa kun dhaggeeffadhaa sitti nima dhaggeeffadhaa. Jaalala kennuufii qabdan Itoophiyaadha. Oromiyaa du'aa kadhachuu qabdan. Obboleessi keenya du'aa kadhachuu qabdan malee yaa Rabbi sirreessachuu qabdan malee afaan itti ka'uu qabdan. Maaliif? Obboleessi keenya yaa Rabbi nu sirreessi. Hin wallaalaadhaan hin beeku. Jettanii du'aa gochuufii qabdan malee hin sirbinii hin qarreen jechuufii hin qabdan. Maaliif? Du'aa kadhataa yaa obboleessi keenya kanaan ka'ee kana kanaati. Uummata keenya kanaan yaa Rabbi nu qajeelchi. Ilmoo keenya illee yaa Rabbi nu qajeelchi. Wallaalaadhaan nuti hin beeknu nuti jaahila jechuu qabdan malee egaa an beekamtii qabee tun quraana qaree baasee uummata kanaan hin sirbinii taphatiin jedhee uummata kana jibbee sanas achi facaasee dhe nuu akka jallee wal faffacaasaa yoomuu wal jaalala akkanatti jibbaa dheedee namni keenya hin beeku jibbaa dheedee bakata anillee isin hin jaalladha ustaazam isaan hin jaalladha ustaazam bu'a koo isinidha maaliif kabajaa keessanii qaba isin hin jaalladha isin nama hangaba nama kabajamaadha nama isin wanti dhaqaareef bootaan bareedaan isinii kenname teessuun gaariin isinii kenname dhattee sini ummata keenya asitti keenya asi nama walitti jaarottee guyyaa hunda sirbaa olaata aduun jenne bukaalaan jenne rabbi biqila kan kee tolchu rabbi si haa qajeelfatu rabbi warra saalihii seeran si bareeddu rabbi si kennu biyya keenya yaa rabbi nu billee somsettanii yoo isin du'aa kadhattanii namni illee isin jaalata namni illee isin hammata wajjiniin tokko ta'aa deemtanii jechuudha amma isin ilaale Ahmadiin
Ahmadiin bakka jechuun ilaalama fakkeenyaaf bakka sana yoo naqee isaa sirbee isa argee akka inni gara fuulduraatti manzumaa baasu yoo itti qara yoo rakkoo qaba itti qara'uun. Amma wanti isin gootan ilaala gabaadhaa ittiin maamsaan. Itti qara'uu rakkoo baan jedhama Ahmadiin adeebis. Ilaala boota salgii godhataniitu attamitti boota asitti keenyaa haala guddidan boota salgii godhatanii achi ooltanii namillee sirbaa oolle isinillee hattanii eebbiftanii du'aa kadhattanii baatanii attamitti achi. Hawaasa walitti hin buusin. Ahmadiin hawaasa walitti hin buusin. Nuti hawaasa wajjin nagaa qabna. Hawaasa walitti buusin. Walitti hin buusin hawaasaan. Wantoota godhan arsiin jennu jimmaan jennu kanneen gadda dhaqee sirbaa oolle hunda Oromoo tokko taatee walitti jaamtee jirtu waliin diin isin maal akkamitti akkana dubbattan. Amma gaaffiin Ahmadiin isiniin galle Ustaaz Hamza. Maaf nama wal jaalchistu bakka sargii hidhattu maaliif bakka sirbaan dhanne maaf wal jaalchistu jedhaa jiru ba. Nu banneesin. Nurraa deebisaa gaame. Maal deebisdaree kana sinumti deebisaa. Qabamnee irra gurbaa rabbi nu kaasuuti. Hawaasa adda nu kutaara mucaan kun osoo akka qoosaatti ilaallu. Ustaaz akka qosaatti ilaalu miti. Asittiin keenya kunoo beekamaadha. Kabajamaadha. Isinoo boota salgii haxxanitti manni sirbee shubbisaa ta'uu ilaala jechuudha. Akkamitti asitti keenya kana kabajinee minaaminaa jettan jechuudha. Ani isinin jaaladha isinin kabaja. Jaalala keessa bakka guddaan qaba. Garuu asitti keenya kana kabajuudhaaf bootaan bareedaan isinii kaa'ame teessuun bareedaan nyaanni gaariin isinii kenname jechuudha. Asitti kabajaadhaan ulfinaan haxxanii daawwattanii du'aa kadhattanii galuu ofii qabdan. Maaliif hawaasa walitti buusuun hin ta'in isintu dhufee naqatu. Isintu qubanatti kaa'e biddatti quba keessanii kaatanii booda nagu jechuudha. Geeffadhaa namni nama waraana. Nama tokko suraatu miti. Rabbi hojjechuu hin barbaadatu malee. Namaaf hin bitamu birriidhaan hin bitamu. Syamat sintunatti argamte linkii obboleessa keenyaafas sintunatti argame ganamaan guyyaa jumaatiin. Siyaama waa tokko balleessine isaan ustaata nama gaariidha isinillee nama gaariidha. Shaama hin beekan kuma qaban malee bol baale kan akkuma keessanii. Waa tokko hin dubbanne anuma keessaa iyyii aanatti uummata walitti yaaru sababa yaa walitti yaaru reejin qama kanama gargar kan hin qabsaa'ee badda deemee ture maqalaakiyaa biyya kan kun nagaa taasise biyya kun ijaarre naan diddee Oromoo yoo wal fixxu naan ta'u wadeen keessa harka fudhii sebee maatiin kun jiraachise maatii koo rakkataa kana rakkina keessaa baasee ofii kootiifis gaafa Oromoo bilisoomte jaarsa abbaa biyyaa ta'een Oromoo walitti araarsedhe gara booddee abdii gorii qaba tamaaree quraanaanis barumsaanis argame biyya koo walitti yaara biyya koo walitti jedhee sirba maleen jibbaadhuma haraam amma keenyaaf muuziqaan tokko haraame mee ustaazi raayyaa abbaa machaa qabsaa'ee dhaqee walla wajjiniin qabsaa'ee hidhatee lollee hammaan nama guddaa nama hangaba nama kabajamaadha asitti yeroo dargaggummaa isaa muuziqaallee baase sirbee goota Oromoo ta'e leenca Oromoo ta'e agarsiisee kan amma tobatee gara beeree nama hangafa nama guddaa ta'e asitti keenya kabajamaa hamma ustaazi raayyaa abbaa machaa kun hadiisa rabbii malee baasan hadiisa rabbii malee qadeessan namni illee isaan daawwata namni illee isaan jaallata gaafa duraa namni rakkatas hin qabsaas hin hidhatas dhageeffadhaa. Ustaadam, boru muka fatu berarti kabar Rabbi dia bila dia, kesema hadis Rabbi dia kesema dan galas umat ofis mata umat jalan hal gadan ni galas jalan makan sah jalan ni wallah halas jalan. Ustaz Hamza. Nada garta Ahmadin amma ka goto. Nada gefat Ahmadin nada gefat. Ela nama kuma tokko di bala majra wayafa kan agarsiisa gurgurime. Wayafa agarsiisa disi. Lame. Simbalik sih rakon kamusi jaga sini. Bodan enggak kabda. Intala sakana boda enggak qabda amma wayafa gurguri sadisi. Ini film matan wajin wasre sini boleh fajamu ka ustaz amma. No amma san sitti dubbadhu na dhaggeeffadhu ka isan sitti dubbadhu na dhaggeeffadhu wayafa namoonni wayaa barbaadda yoo jiraattan kunola wayaa irraa bitaa abayaa wantoota garaa garaa jira isa kana beeksifadhu namoota irratti ajandaa isa kana enggak qabda rakkoo hin qabu. Ajandaa nan beeksifadha amma shi wayaa wali beektan kun tokko boleh fadhaa bakka. Wayafa rabita ada Ustaz Hamza. Waya biro sun dentro. Rabbi na kayo sini lera pakai cuy sini cuy dong kau tadi kata nih mesti sini dong. Rabbi na kayo. Waluman. Koi Assalamualaikum. Koi waalaikumsalam koi. Koi tahu ya madin tahu. Majer sih Syekh sini dong gore deh. Majer koi. Ahmadin. Syekh ini orang. Dah amit ustaz macam kita ini mah. Jadi beda. Amma nak kamu jengkau mina ustaz mah. Disa ustaz mah. Disa ada. Woi kan jadi disa. Nuti tu kau nulis jar ramai tu kau lenjin disa kena jadi nanti. Asal lami dapat sih. Gawat lu buat kurang rasa kan. Biaya wali terasu biaya nak nyara. Demi itu. Malifat kasar tiga tapi mana tahu. Ini tu kau nanti bagi. Di sini juru. Anggap ustaz juru. Ustaz Ahmad ini. Ustaz makan aku kamani. Ufari challenge itu kena kena. Ini berada badan tu. Isi malif dua betul. Lugar mana pun situ mah. Malifina kerja tani keratu lah. Nama resmi sini macam mau ke sini. Sino. Naga gasya tani mali keratu nak kau katan.
Maaliif itti balleessi? Isiniin bute moo isiniin saame moo? Isin hoo uummata na gargaarsiisuudha maa iddoo dubbattaftan waraqaa hoo sirreessuu irratti. ما سرس ان شاء الله ابشر ما سر غور انت بري Egaa wajjin sirreessaa amma kun hossaadha madi kunuuti wajjin na sirreessaa sabaa sallee illee jaaladhaa ofitti maddaati nuti muuziqaa biratti sirbinu garuu immoo yeroo nu muuziqaa sirbinu nu jalan galinaa qalas nu jalan galtanii dhaggeeffatina jalaa dhabamaa quraana qaraa yeroo sana qalas rabbiin illee qajeelfatu du'aa inni godha. Akka dhugaa jiru dubbateera shaamadarraa dhugaa jiru baasee jira yeroo sirbuunatti dhufinaa dha obboleessa keenya Ahmadiini yeroo kaa yeroo annagaa kan natti kottaa malee ana miira keessa keessatti dhufe. Egaa asitti balii yoo liqaa asirratti waan Yeroo biyyees bannagaa yeroo sana quraana qaraa jedhe yeroo sirbu quraana qaraa natti dhufe. Yeroo wallahi kaminta Dhugama jedhee maarree maa ustaaza La ilaha illallah. Habis aku cuma dua wallahi lazim. Amin lah kasih doa nak kata Rabbi nilai kayak nilai nama beliau. Amma xiqqoo ture amma dhiifama gaafata. Xiqqoo turte amma xiqqoo ture dhiifama nu gaafata amma gaa dhiifama wallahi astaghfirullah hafutuu walii jedhaa dhagaa amma xiqqoo ture. Karena nilai Ronus kan nuti berat nanti kalau ini Ustaz Ahmad. Mee jiddaa karaa Belakang ini kan nambah. Belakang doain sini kata nunda yuk. Barata ko yaa. Ittiin deebita. Maal jettee yaa? Wanni ol kaas yeroo tokko uummanni fooloo godhu ijoollee nama 400 yeroo tokko sheer godhaati. Obboleessi keenya Ahmadiin kana waa'ee chaalenjii Ustaaz Ahmad fudhatee jiru giddaa tiraavil ejensii yoo isin 100 galchitan birrii 100 nan kenna jedhee amma 70 meeqarra ga'ee jira amma? 79,000. Kalas kuma digdama qofa jechuudha jira namee adara rabbi mucaa kana irraa hojjetamuti kuma dhibba sana argatuuti mee yeroo tokko sanaan ol seenaati ijoolleen fooloo godhanuuti. Atitti bilbiliiti ol seensisi na bira hin jiruuti wanni isaanii. Akkasin bira hin jiru? Okay. Ayyee meeshaal mee uummata illee dubbadhuuf warra rabbi laafisa funna. Inshallah chaalenjittiin sun guuttennaan bakkaan guutaaf hundumtu inshallah moo rabbi jedhe. Inni kaleessa waan nyaadhuun qabu minaamin jedhee dubbataa ture kaleessa maali? Ahmadiin? Isaare isinti qabeenya isaa saamee badee. Isinti qabeenya isaa saamee badee kanaaf hidhasa. Abu Zar akkasuma Ahmadiin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Alhamdulillah. Sila dubbadhaa nama dubbisan yeroo ammaa kana ofumaan dubbatanii dhiifama kaa. Abshir Hasan. Dubbadha. Ewa maashaallah tabaaraka arrahmaani. Dhugaa rabbii bakka amma Ahmadiini yeroo ani